Umar ibn al-Khattab inni kana je'e. Hudhayfaan ilma Yamaan isaa fi abbaanu sahabaadha. Halkan 27 je'e. Giiftii Aishaan akkas jette. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubair, Muawiyaan ilma Abi Sufyaan, Abdullah ibn Mas'ud, alayhim minallahi ridwan, sahabaa 10 isiniif yaame. Yaamaa yooniin isiniin jee ni deebistani. Rabbiin beekumsa faayidaa qabu fuula isaatiif je'ee nu haqan. Amma isaan warra akkana je'eetu jira. Taabi'ii keessaayis Imaam Qataadaan ilmi Da'aamaa, Imaam Abi Sa'id Hasan ibn Yasaar al-Basriin rahmatullahi alayhima rahmatan waasi akkas jedhe. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani akkas jedhe. Imam Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawi rahmatullahi alayhima rahmatan wasi'a. Imam al-Adam Abi Hanifah an-Nu'man alayhi min Allah ridwan inni akkas jedhe. Jumhurri ulamaa'ii fuqahaa fi